Isin qofa miti. Onni irraa hin jaa'u ummannii fi biyyi Jarmanii mootummaan Jarmanii galata guddaa qaban. Erguma gaafa qabsoon teenya eegalte irraa kaasanii humna danda'an hundaan biyyoota nu bira dhaabbatanii nu deeggaran hawaasa nu deeggare keessa biyya Jarmanii kana adda arfeessa arfaaseen as keessa jiru nan fakkaate ragaa ba'uu dandeessi. Har'allee taanaan biyyoota naannoo sanitti constructive role taphataa jiran keessa biyyoota lammiilee kumaatamaan biyya isaanirraa dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'eef yeroo tokko naa galateeffadhaa galatoomaa jennaan. Namoota hedduu jiran keessa kan gargaaru Dr. Schubert silaa isin beektanii Dr. Schubert galatoomin jaanii manguddoon Gunter Schroeder jedhamu kun immoo kan isin keessa jiru osoo abbaan kiyya dalatiin irraa kaasee biyya teenya qorataa jire jechuudha. Waan Itoophiyaa waan Oromoo namni akka isaa beeku hedduu dhagoodhaa har'allee isin keessa jira galateeffachuu barbaanne. Hawaasni keessan immoo Dr. Suufiyaan fa'aa ka hoggaa dubbatu hoggaa socho'uus alla maganyachaa masuuda deemu. Abdii ka jarjara isaatirraa jechi isaa gurraa fi kana kanaan nama sirtiin beeyi. Fatiyaa dura teessuu teessan hundi isaanii hawaasa hoggaan wiidhan hoggaa tarkaanfii Oromoo irratti fudhatamu hawaasummaa Oromoo diiguudhaaf ture. Hawaasni Jarmanii garuu hadduu caalaa cimee osoo hin bitamin osoo hin butitin osoo hin faca'in tokko ta'ee dhumaa hadduu gara caalee waan argameef hogganoota keessaniif isinillee galateeffachuun barbaada. Yaayyaa Bashir kaleessa eebbifamee galgala faarii goone inni osoo eenyu har'a dhufe har'a gaa walga'iitu faarii eebba yaayyaa Bashir haa taate. Qabsaa gamees bosona Oromiyaa irraa kaanasee gammoojjii siyaan qaxxaamuree Asmaraa keessatti sagalee uummata keenyaa ta'ee ammallee halkanii guyyaa osoo isinii qabsaa'u barnoota isaa fitee kaleessa eebbifamee ammallee digirii bartee qonnee qonnaa siyaa dabalee. Har'a akkuma jee tokko galatoomaa jechuun lammaffaa haala amma jiru xiinxallinee waliin mari'annes waan gara fuulduraa immoo walii akeekuuf amma gaa sagalee kamiin akka dubbadhu feetan sagalee tun jajjabduus immoo tan eeggaddaa laaftusa wayi tan wayi laaftu maalin isinii godha nama manguddoodha qeerroo miti gartanii beerri akka manguddootti isinii haasaya Oromoo jirtanii mi waggoota lamaan dabre waan ta'e na caalaa isin tuquu qaba. Nutiidhaa turre rakkoof sadadoo keessa dabartan waan keessa hin turre irra caalaatti isin tube. Waan erganii dhaabee huban dhaggeeffadhee ilaan laalee gurraan dhaggeeffadhee guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf kan biyya alaa hunda wajjin mari'adhee haala biyya keenyaaf uummata keenya irratti waan arge qabxiin akka takka eegan kaasee booda furmaanni hoo maali garamitti hoo kadeemu taate rakkoota tama biyyuun keessa jiru keessaa baana kaja irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu biyyaa yeroo ammatti dhiidhite uummanni keenya haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti hin argin keessa jirre keessattuu Oromiyaa keessatti ilmi namaa guruyarraa ajjeefama waan hedduu isin gaddisiisu nutti hima. Ajjeechaan babal'achuurraa kan ka'e namni keenya desensitized ta'e dhiyoo kana nama shawaa lixaarraa dhufe tokko manguddoo tokko mana bira dhufanii namni du'uurraa kan hammaadha namni bakka hundatti ajjeefamurraa kan hammaadha kan ka'e namni hoggaa du'e yoo dur namni du'e hoggaa argame eenyutu du'e eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan kaje wal gaafatu wanni hedduu isin gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti du'e hoggaa argame eenyu namni kun jee ka gaafatu hin jiru maaliif du'e jee ka gaafatu hin jiru
ajjeese jedhanii illee gaafatan jechuudha. Uummatuma keenya bara desensitized hayyuu Susan Montag jedhamu tokko waa'ee kana barreessee turte. Ilmi namaa waa'ee du'aa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayittuu lakkaa'uu dhiisa desensitized ta'a jechuudha. Kanarraa akka ka'e magnitude of the killing. Kanarraa kan ka'e namni keenya desensitized ta'ee haaja'u sadarkaa irra kaa'in irra geenye jirra. This is horrible. Tokko kana. Lammaffaan ummanni keenya kumaatamaanidha keessa. Warra wajjin dhagee keessaa nuu fi nama hagoo malee hundiidhaa jiru. Ammallee guyyaa guyyaan itti dabalamaa ta'e. Namni saba tokko malee hidhamee hin gaafatamu. Abukaatoon hin argu. Maatiin irraa akka dhaqee arguu hin hayyamaniif. Habeas corpus wanni jedhamu jiru eeggadda akka jetti manneen hidhaa federaalaa poolisii federaalaa wayyaa qaba malee Oromiyaa keessatti Guantanamo ni beektanii bikka margi namaa hin jirre Oromiyaan Guantanamo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha. Kana immoo kan fide maali? Wal waraana. Oromiyaa keessatti Tigraay, Amaaraa, Afaarii, Beenishaangul, Gaambeellaa, Kibba Oromiyaa tarii naannoo Somaaliyaatti alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war takka wal waraansi waloo kuni kufaatii diinagdee hamaa geessisee jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotan jiru. Qonnaan bulaan Tigraay bara waqtii lamaaf hin qotanne. Kan Amaaraa gara kaabaa jiru hin qotanne. Kan Affaar hin qotanne. Oromiyaan lixaa waggaa afurii. Takkaan qotate kan qotate immoo hin calleefne. Kun hanqina midhaan nyaataa keessattuu lola Yukireeniif Raashaa kanaan waggaa walitti fidde hanqina midhaan nyaataa hamaa uumuudhaan jireenya akka malee akka qaala'u godhee jira jechuudha. Kan biraa saba wal waraansaatiin daldalli akka malee qabbanaa'ee jiru. Daldalaan nageenya irraa kaasee oliin fidee kan jiru taate. Dambitoon irraa kaasee magaalaan geeffadhee kan jiru taate. Kamisee irraa kaasee nan geeffadhee kan jiru taate. Mataammaa irraa kaasee nan geeffadhee kan jiru taate. Adawaa irraa kaasee nan geeffadhee kan jiru taate. Sadarkaa nagaa isaatiin hin deemne kanarratti ni saamamu. Ni ajjeefamu qabeenyi isaa jalaa gubata. Sababa kanaan sochiin daldalaa bifa hedduu nama rifachiisu gadi bu'ee jiru. Wallagga yoo qabatan taate daldalaan wallaggatti waan akkanatti fakkaatu. Saamamee biyyarraa ari'amee irra jireessi isaa biyyi finneetti baqatee rakkoo keessa jira jechuudha. Trade volume akka malee gadi irratee deemee jiru. San qofaa miti. Lola jechuun wal waraansa jechuun maallaqa ibiddatti namuu jechuudha. Baroota dabran kana keessatti taankiin gubachaa oole sun, xayyaarri gubachaa ture sun, rasaasni dhukaafamaa ture sun maallaqa sina qonnaan bulaadhaaf xaa'oo bituu qabu. Maallaqa sina barataadhaaf barsiisaa dabaluu qabu. Daree bal'isuufii qabu. Maallaqa sina fayyaa babal'isuu qabu. Kan daandii tolchuu qabutu waraana irratti bahaa ture. Lola kanaan qabeenyi dhuunfaatiif kan mootummaa daandiin barbadaa'ee jira. Hospitaalonni daagamanii jiran. Manneen barnootaa cufamanii turan. Oromiyaa keessatti qofa barattoonni hamma parsantii 30 ta'an keessattuu naannoo lolli jiru kana keessatti mana barnootaa keessaa hafanii jiru. Waan kana sirriitti fudhachuun barbaachisaadha. Oomishni midhaanii qonnaan bulaan harka 20 amma 25 gahu midhaan yookiin facaafatee yookiin immoo kan facaafatee naammanne. Gama Gujiitti gama Wallaggaatti har'a namni buna isaa guurratee gurguratu hedduu haguudha jechuudha. Kanaaf qabeenyi dhuunfaatiif kan mootummaa akka malee murteessu. Uummanni miliyoona 5 ol ta'u saba lolaatiin saba lola adda addaatiin kaaba biyyattii giddu galeessa biyyattii kibba biyyattii bakka adda addaatti walamuun 5 million people buqqee jira jechuudha. Namni miliyoona 5 addunyaa irratti tokkoffaa baane qaba. Malama diinagdee tokkotti tokkoffaa
barbaadu. Namni miliyoona 5 boqqee jechuun namni miliyoona 5 hirkataa ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 barachuu dhiise jechuudha. Namni miliyoona 5 qotachuu dhiise jechuudha. Namni miliyoona 5 daldalachuu dhiise jechuudha. Namni miliyoona 5 biyya hiyyeetti isa irratti hiyyummaa miliyoona 5 dabale jechuudha. Sababa lola kanaatiin investimentii silaa biyya alaatiin nuti biyya hiyyeetti investimentii silaa biyya alaatiin irraa dhufuu mali. Kasilaan dhufee qabeenya uumamaa qabnu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyyaaf kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa hir'isuu qabu sun kanuuf ni dhufuu ni dhaabbate kan jirus deebisaa jira jechuudha. Sababa kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin sababa lola kanaatiin sababa namni keenya dhume sababa mirgi namaa dhiitameen warri biyya san gargaarsaan liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraaf yuuroo paawundii nu ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya teenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaan uran kan yaasu jechuun sababa lolaatiin jalaan yaasu kan gubbaa moomaa ittiin nayi kan guyyarraa hir'ataa deemtee gadi buutee jirti jechuudha. Waan tokko isinitti hima gaafa nani ba'e birriin black market gabaa keessatti 61 tokko birrii 61 doolarii tokko 61 tokko har'a 82 jira. Baatii kam keessatti birrii meeqa dabale birrii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan ol taate gatiin isaa amma gadi bu'ee jiru. 400 gadi irratee jira. Kiraan manaa samii dhagee jira. Midhaan samii dhagee jira. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi isaan beeka jechuudha. Maafi waa'ee diinagdee isinitti? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen kufaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee wal waraansi kun daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf wal waraansi kun dhaabbachuun diinagdee kana sumpuudhaan barbaachisaa akka ta'e sidiimu. National security irratti dhiibbaa fidee jiru. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa black marketiin jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii fi kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliin buleet gochuudha. Biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadatoo rakkina hamaa keessatti galchaa akka jiran hubachuun uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedhee xiyyaadha. Gaba siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti waggaa ceeru sababa ce'umsi kun ce'umsi qeerroon keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fide kun sababa hadiida irraa bahuu isaatiin wal fixiinsa hamaa qofa osoo hin taane afaan faccii siyaasaa guddaan muree jiru. Hayyuun biyyattii hooggansi biyyattii wal jibbuun walitti gaarreeffachuun shira walitti dhabuun wal balleessuuf deemuun biyyaaf uummanni keenya sadarkaa badii hamaarraa akka seenu godhee jira jechuudha. Hariiroon saboota akka malee hummaasummaa jechuudha. Keessatti jiraanna isinitti akka duri miti. Finfinneen magaalaa dhoofu baate fakkaata. Wal shakkiin keessattuu summii gara miidiyaatiin baroota darbe kana keessa mudata. Namoonni silaa gurguddaa jedhu beekumsa qabnu jedhuun miidiyaa irratti bayanii sabni tokko akka lafarraa xuruugamu saba xiqqeessuun hammeessuun jibba hamaa facaasaa turanii namni keenya uummanni keenya wal shakkii wal sodaa wal jibbinsa hamaa keessatti oolee jira. Rakkoo diinagdeetirraa rakkoo hawaasummaaf siyaasaa kana hoggaa daballu gaagama hamaa nurratti uumee jira jechuudha. Biyyi tun yeroo nuti itti bincilluuf yeroo san duras anchor state yaadde beekamu. Naannoo
keessoo cunqursaan fedhe hoggaa jiraates biyya tasgabbii naannoo sanii jiru wabii taate ture. Har'a garuu madda sodaa nageenya taatee mul'attee gama dippiloomaasiitiin biyyoota Afrikaa keessatti olaantummaa gurguddaa qabaachaa turan. Egypt, Nigeria, South Africa waliin Itoophiyaan Afraffaa irra turte, Afran keessaa turte. Har'a biyya dippiloomaatikalii isolated taate. Biyya addunyaan akka rakkootti ilaalu. Biyya addunyaan har'a bobbolu facaati jettee eeyitu taanee jirra. Kan hoggaan jiru akka waan fagoo kanatti ilaalina. Waa'ee uummata keenyaati jechuudha. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa seenee jiru. Ka'umsi madda kanaa maali? Maddi gaagama kanaa hundaa maali yoo jenne dhugaa walitti taa'ee ce'umsi sun karaarraa maquu sirna abbaa irree EPRDF booda sirna abbaa irree haaraa uumuudhaaf hawwuun muftii mufannaa wal shakkii gadoo turte mariidhaan fayyisanii karaarra deemurra olaantummaa ilaalcha tokko olaantummaa garee tokko biyya irratti fe'uudhaaf hawwuudhaaf wantifachuun wal waraansa kanatti geessee jira. Yaaliin sirna federaalizimii biyyattii sirna saboonni haadhiqqaatu haa guddatu ofiin of bulchuudhaaf hawwii ittiin qabaachaa turan san hiikuudhaaf godhame biyyattii gara tokkummaatti osoo hin ta'in saboota gara tokkummaaf jaalalatti osoo hin ta'in akka adda fagaatanii fi dabrees wal waraanan godhee jira jechuudha. Wanti silaa malee wanti silaa hawwaa ture 2018tti Itoophiyaa durii deemnu osoo hin ta'in hariiroo hawaasummaa sooshaal kontiraat haareen kan sabdaneessummaa yookiin immoo daayivarsiitii uummatoota biyya sanii hubannaa keessa galchee sabaaf sablammoonni biyya sanii qe'ee irratti of bulchaa biyya immoo akka qooda isaaniitti akka baay'ina isaaniitti akka gumaata isaaniitti aangoo diinagdee biyyattii adda qooddatanii silaa wal bulchuu qaban. Sanirratti hayyuun biyyattii hooggansi biyyattii wal mari'atee wal hubatee biyya ceesisa jennee yeroo hawwaa turetti sirna kaleessa uummanni keenya itti fincila ofirraa buufise deebifnee dhugeessina jechuun yaaliin godhame sirna durii sanillee hin finne sirna haaraallee akka hunda gufuu guddaa nuti ta'e jechuudha. Kun gara mootummaa qofa miti. Na dabalatee hayyoonni biyya sanii hooggansi biyya sanii kan saba keenyas dabalatee kan saboota biroo carraa guddaa 2018 uumame san ilaameedhaan wal mari'achuudhaan walii obsuudhaan wal kabajuudhaan rakkoo wal jidduu qabu gadi baafnee uummata keenyatti facaasuu osoo hin ta'in rakkoo waliin qabu gadi baafnee orma duratti wal saaxiluudhaan osoo hin ta'in osoo wal dhaga'uun jiraatu taate wal kabajuun osoo jiraatu taate hooggansarraa kaasee hamma gadi wal wannaan osoo kan jiraatu taate rakkoo kana keessa hin seenu turre jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo har'aa kanatti odeeffata gammachuu isinii hin danda'u. Uummanni keenya haala hedduu nama gaddisiisu keessa beelaaf ajjeechaa dhumaatii hedduu keessa buufamee jira jechuudha. Haala nama sodaachisu haala halkan hirriba rafuu nama dhorku hamaa keessa gallee jirra akka uummataa. Abdiin xiqqoo mul'atu ni jirti immoo. Abdiin xiqqoo mul'atu maal isiin? Yeroo nuti mana hidhaa turetti televiziyoona mootummaa ture manni hidhaa televiziyoona qaba. Wanni halkanii guyyaa halkan hoggaa irri bisidee kaatee televiziyoona qabadde wanni agartu filata qura ta'u dabsisa cabsifuu qaba ture. Rakkoo biyyattii garaagarummaa biyyattii jirtu hunda dubbiin osoo hin taane boombiidhaan furuudhaan
godhamaa ture. Isin warra sooshaal miidiyaa qabu miti. Warra televiziyoonaa fi reediyoo qabu akka malee suukanneessaa ture. Ji'oota shanan dabre kana keessatti yoo xiqqaate rakkoon biyyattii lolaan akka hin furamne dabsisoo cabcifoo bakka takkaan akka namaan hin geenye qabatamaan waan mul'ateef gama mootummaatiinis gama adda addaatiinis hafuurri nagayaa hafuurri marii nagaa dubaas gaja'u wanta irrallee dhufuu baatu bakka irraa dhufellee dhufu dibbee waraanaa gadi hir'atu abdii namaa oola. Gama kaaba biyyattiiti lolli hamaan akka gabaasonni tokko tokko jedhanitti kun namuma 500 hafa miliyan ilma namaati barqaa keessanii. For no reason waan senseless ta'e waan namoonni kudhanii gad mari'atanis laafuu danda'ani. Waan hooggansi biltiginnaa namni shanii fi hooggansi dhibbeelef shan taa'ee osoo waliin mari'ate furuu danda'u. Namni miliyoon 500 ol itti dhume sun yoo xiqqaate yeroo illee taatu lolli dhaabbate ummanni Tigraay, ummanni Kaaba Amaaraa, ummanni Affaar kabeelaan dhumataa jiru sun gargaarsi ga'uu fi eegaluun sun abdii buufate. Haa taatu garuu abdii kun guutuu miti. Yeroo kaaba biyyattiititti ummatatti abdiin horamee gargaarsi gahaa jiru kanatti qorichi gahaa jirutti Oromiyaa jiddu galeessaatti Oromiyaa kibbaa fi lixaatitti wal waraansi akka malee hammaate namni miliyoon tokko ol qe'ee isaatirraa buqqa'ee guyyaa guyyaan namni du'aa hidhamaa ajjeefamaa daldalaan qe'ee irraa buqqa'aa qonnaan bulaan lafa isaa qotatu hanqatee keessa jirra jechuudha. Kanaaf haala wal makaa keessa jiru. Gama biraatiin hawaasni keenyas hawaasni addunyaas wal waraansi kun dhaabbachuun biyyattiin turree nagaa irratti deebi'uun barbaachisaa akka ta'etti hubatamee jira. Bara dabre yeroo jaalattan biyyoonni garaagaraa akka waan mootummaan federaalaatii fi mootummaan Tigraay kilabii Arsenaaliif Maanchister ta'anitti gamaa gamana dhaabatanii harka dhayaa jiru. Waddaa waan tokko laala. Hoggaa Afrikaan kan wal lolu akka kubbaatitti ilaalame akka kubbaa lamaatitti akka tiima kubbaa lamaatitti. Itoo duriin isaan wanni argaa tokko baratu. Biyyoonni qaamoleen hayyoonni silaa araara buusuu qaban nagaa buusuu qaban yeroo tokko tokkorra gahanii harka dhayaa turan. Misaa'ila itti kennaa turan diroonii itti kennaa turan irratti bitaan haa dhufu mirgaan haa dhufu dirooniin dhufaa ture sun taankiin dhufaa ture sun dachii teenya irratti uummata keenya bitaa ture. Amma hammi sun tokko gad basheechuudhaan biyyoonni hedduun wal waraansi dantaa isaan naannoo san inni qabne jedhanii yaadan kan miidhu malee kan gara fuulduraa tarkaanfachiisu akka hin taane waan hubatanii sagalee yaadni biyyi gara nagaatti dhufuu qaba jedhu jabaata waan godhatu fakkaata. Erga ni dhaabee dubbachuu baatus dippiloomaatota hedduun wanni abdiin doore biyyoonni ollaa keenyaas ta'anii biyyoonni fagoorra jiran yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti araarri nageenya akka bu'uuf deeggarsa kennuudhaaf waan qophaa'een fakkaata. Rakkoo nutti himte nu gaddisiifte mataa nu dhukkubsite falli maalii oolaa jettan yaadni kaala manan qaba. Dhukkuba tokko fala barbaaduudhaaf dura sababa dhukkuba natti fide san amanee laalee fudhachuun hedduu barbaachisaadha. Wanti irraa ka'amuu qabu ilmaan Oromoo wanti irraa ka'amuu qabu akka Oromoottis akka sabaaf sablammii biyya sanittis xurreen waggoota 4 dabre irra deemaa ture tan dogoggoraa akka taate baaburichi hadiida irraa bahee qilee keessa deemaa akka ture amananii fudhachuu irraa tokko kana.
keessa seenuu akka danda'u hubatanii liqimsu hawwii fedhanillee kan qabaatan taate yaada fedhanillee kan qabaatan taate akkaataa waggoota lamaan waggoota sadan afran kana itti deemnaan ji'oonni afran waggaan as deemu akka irraan maatu ila waxabajjiin 2020 barri nuti hidhamne hamatu waxabajjiin 2021 hundarra hamaa ture yeroo namni ilmi namaa akka baalatti harcaa ture waxabajjiin 22 xiqqoo irra fooyyee qaba saffisaan lola kana dhaabne diinagdee gumbiin isii jalaa dhoote kan ooyibuu danda'uu baannan diinagdee gumbiin isii gubbaawomaa itti naqamaa hin jirre tana waa itti faranjiin akka ittiin mucimmiftu godhuu baannan lola itti humnaan caamsa 2023 nuu as jiraachuu dhabuu dandeenya akkanattu mareetuu dhabuu dandeenya. This is a very serious. Kanaaf we must acknowledge the dangerous path, the dangerous situation we are in. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Hoggansarraa kaasee hanga dargaggeessa daandii irra jirutti karaan irra jiru, haalli irra jiru hamaa akka ta'e. Keessattuu gama mootummaati. Mul'ataaf hawwii fedhanis kan qabaatan taate biyya san keessatti Itoophiyaa irraa dhufe san keessatti Oromiyaa irraa dhufe san keessatti amma bada lolaan qawween humnaan sirna abbaa irrees jaamu hin danda'amu olaantummaa yaada tokkotti hin danda'amu garee jaalatan ofitti qabanii garee jibban barbadeessuun hin danda'amu ila madamsas bakkee yoo qacuma jiru barbaade biyya kanaaf saba kanaaf ummata kana baraarraan jedhanii yoo amanan taate poolitikaan damassasu poolitikaan araarramuus bu'aa kan buune beekanii irraa of sirreessuun barbaachisaadha. Kanarratti olii gala karaan irra deemamaa ture dongoraa jennee ooluu taate biyyattiin haala hamaa keessa akka jirtuu fi hammaachaa akka deemu guyyarraa guyyatti haalli dinagdee siyaasaa biyyattii hammaataa akka deemu yoo hubatu taate falli jiru maali? Falli jiru nagaya haqa just peace fiduudha. Maaliif nagaya biratti haqa just peace maafiin jiru? Nagayni gosa lamaa jiraachuu danda'a. Nagayni tokko abbaan irree tokko olaantummaa qawweeti. Caasaalee biyyattii to'achuudhaan alaaf keessaan gargaarsifama buluudhaan namni tokko akka irratti hin fincille akka Kooriyaa kaabaa kanatti cal godhee bituu danda'a. This is negative peace. Kuni nagaya humnaa ka gubbaan isaa nagaya keessi immoo roqaa jiru keessi isaa bilchaataa jiru ka keessi isaa ibiddi danfaa jiru. Ka gaafa tokko dhoo'ee mootummaas biyyas uummatas gubuu danda'a. Zabana EPRDF, zabana IADF, zabana wayyaanee san negative peace ture biyya keenya keessa. Deemee dhoo'ee rakkoo amma irra jiru kanarraan ka'e. Nagaa haqaa jechuun maali? Just peace jechuun maali? Nagaa dhugaan keessa jiru. Nagaa humnaan eegsisan osoo hin ta'in seeraan eeggamu. Nagaa seerri gubbaa itti gadi fe'amu osoo hin taane seerri marii walii galtee sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya sanii keessatti godhamu irraa dhufu. Nagaa haqaa just peace jechuun nagaa humnaan osoo hin ta'in dhugaadhaan irreen osoo hin ta'in malaan wal cunqursuun wal ajjeesuun wal qaamsuun osoo hin ta'in wal hubachuudhaan wal danda'uudhaan nagaa just peace yookiin nagaa haqaa fiduudhaan maal barbaachisa? Akkuma reefu isin hin jee waan hin reefu isin tarreessa. Nagaa haqaa fiduudhaaf dura lola kan fide wal dhibdee namoota lamaa akkas akka hin taane yookiin immoo yaadni tokko
warroonni sirrii osoo hin ta'in structural violence akka ta'e. Kana jechuun hawwii namoonni sirna abbaa irree ta'uudhaaf qaban, hawwii gareeleen tokko aadaa isaanii, afaan isaanii, dantaa diinagdee isaanii kan biraa irratti fe'uudhaaf godhan, kan ammoo humna mootummaatti fayyadamanii warra ukkaamsuudhaaf yaalii godhamu haqa jallisee lolatti akka nu geesse amanu. Kana erga amanne booda nagaa haqa qabu. Nagaa tokko humnaan gadi cabsu osoo hin ta'in, nagaa tokko hidhatee fuula hiikkatee jilbifatee isa kadhatu osoo hin ta'in, nagaa namu wal mariidhaan seera irratti walii galee abboomamee hoogganamee ittiin deemu fiduun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaa dubbatu akka jawaanittis akka kaafaawattis weertoo kennamu justice. Nagaa sirni abbaa irree afaan nama dhugaame miila nama sakaale hidhatti nama guure qawwee manatti nama qabee osoo hin ta'in nagaa dhugaa sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajame dantaa waloo waliin itti deebisan jechuu keenya akka ta'e hubatamuu barbaachisaadha. Nagaa dhugaa yookiin immoo nagaa haqaa fiduudhaaf homaatu barbaachisa. Akkuma reefu jetti ammallee gaheen guddaan harka mootummaa jiru. Dabbooliin itti qoortatu qabu. Mootummaan karaa waggoota lamaa sadan afran dabran kun ittiin deeme biyyattii gaagama buusuu irratti qooda arbaa kan qabu mootummaan. Abbaan qooda arbaa qabu kun nagaa buusuu irrattis qooda arbaa fudhatee biyyattii wal waraansa keessaa baasuudhaaf murannoo onna irraa dhufu qabaachuun, murannoo onna irraa dhufte qabaachuun, murannoo san immoo jechaa fi gochaanis in words in deeds, jechaa fi gochaanis qabatamaan deeggartoota isaaniittis, mormitoota isaaniittis, warra isaa waraanus ummata biyya keenyaatii fi ummata addunyaattis qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudhaaf haal turee tarreessuun turan waan hunda kan tursu nagaa jechuudha. Gara mariitti seenuudhaaf murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kanatti aansuudhaan isa harka ta'ina biitti bakka harkatti ilaalin jirtu, biitti bakka wal dhaggeeffatan jirti. Jiruu kiyyatti akkan amma akka yeroo kanaatti akka yaadde hin beeku. Akka amma kanatti saba keenya sablammoota biyya saniitiin, ummatoota biyya saniitiin I have never been as scared as today. Waaniin argurra, waaniin dhaga'urra, waan biyyoota akka Siiriyaa, akka Liibiyaa, akka Yaman keessatti ummatoota mudaterraa ka'uudha. Haalli amma jiru yeroo itti harka wal dhoosisan, yeroo itti wal faarsanis, yeroo itti wal arrabsanis, yeroo itti wal dhaggeeffatu, yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru jechuudha. Kanaaf uummatarraa hoo mootummaarraa reefu lafa qaayetiin jira. Tokkoffaa nagayaaf murannoo qabatamaa agarsiisu. Afaaniin qofa osoo hin ta'in gochaan kana keessaa hidhamtoota gallakkisu. Hidhattoota isaan mormanii wajjin nagayaan furachuudhaaf haal duree malee waamicha dhiyeessu. Akkuma kaaba biyyattiitti godhan Oromiyaa, Beenishaangul, Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma booda poortaadhaan osoo hin taane, humnaan osoo hin taane daneedhaan gaaddisa jalatti quranna jedhee ergaa dabalatu irraa eegamu. Uummata irraa hoo isin irraa hoo Oromoo badaa baay'ee akka argannamu. Gadoo baay'ee qaba. Garuu immoo haalli irra deemamaa jiru kanaa jechuudhaan gadoon teenya gatti keenya dachaa ta'uu danda'a. Kanaaf hamma danda'ametti gamaa gamanaan dhiibbaa gochuudhaan humnoonni wal falmaa jiran, humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti
keenya akka dhufan deeggaru tokko kan. Lammaffaa biyyi sun hariiroon ummatoota keenya keessa jiru. Hariiroon gareelee hawaasaa adda addaa keessa jiru. Bokokee dhiitee oowwee dhoofne. Rakkoo ittiin dabalina. Hamma danda'ametti akka dura akka hin taane beekuudhaan gochaa fi jecha